Arsenaal kaleessa galgala Atileetiikoo Maadridiin mo'achuun waggaa 20 booda xumura waancaa Shaampiyoons Liigii Awuroopaaf darbee jira. Bara 2006 ture waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa Barseloonaa wajjin morkachuun kan isaan mo'amanii dhaban. Kanaaf kilabichi waancaa Shaampiyoons Liigii kana mo'ateen beekuu jechuudha. Bara kana Arsenaaliin kan adda taasisu taphoota Shaampiyoons Liigii 14 taphate keessaa taphoota 9 irratti galchiin tokkoyyuu osoo irratti lakkaa'amin xumuruu isaati. Galchi waliigalaan Arsenaal irratti lakkaa'ame galchi 6 qofadha. Kanaafiyyuu kilabni Awurooppaa tokkichi osoo tapha tokkollee mo'amin gara waancaatti darbe Arsenaal qofaadha jechuudha. Kaleessa Atileetiikoo Maadridiin waliigalaan galchi 2-1 mo'ataniiti kan isaan waancaadhaaf darban. Injifannoo kanaatiin booda Imirees irratti gammachuu addaatu mul'atee ture. Isaan keessaa galchi kan lakkoofse kaleessa Bukaayoo Saakaa gammachuusaa bifa adda ta'eetiin ibsatee jira. Dhiyeenya kana miidhamarra ture kan deebi'e Bukaayoo Saakaan waanan keessa darbe waaqa qofatu beeka. Kanaan kan dhaqqabsiises waaqayyoodha. Kanaaf san galateeffadha jechuun jalqabe. Sababni isaa miidhamni na mudate namoota natti dhiyoo jiran qofatu beeka. Taphattoota tokko osoo ta'ee achumaan osoo hin bayyaannatiin turuu ni danda'u ture. Amma garuu haala gaariirra jira. Injifannoo guddaas arganneerra jechuun ibsee jira. Declan Rice injifannoon irra arganne kun waan salphaatti ibsamu miti jedhe. Kanaaf immoo waan qabnu hunda kennineerra garuu hojiin keenya hin xumuramne Budapest irratti hojii isa xumuraa bareechinee ni xumurraa jedhe. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan taphattoonni keenya waan danda'an hundumaa kennaniiru. Kanaafiyyuu gammachuun keenya guddaadha. Amma kilabni keenya sadarkaarra jirus kan argisiisudha. Jalqabuma gara dirreetti osoo hin seeniin miira deeggartoonni nutti argisiisan tasumaayyuu argee hin beeku jechuun deeggartoota Arsenaal galateeffateera. Kaleessa miirri naannoo Imirees tures baay'ee adda ture. Taphattoota duraanii keessaa Wayne Rooney kanneen yaada kennan keessaati. Inni Arsenaal gammachuusaa humnaa ol ibsatee jira. Garuu qabxii isaan galmeessan ajaa'iba jechuun isaan jajee jira. Ga'umsa Arsenaal bara kanaas Wayne Rooney itti fufinsaan jajaa ture. Jalqabumayyuu waancaa Shaampiyoons Liigii fi Piriimiyer Liigii injifachuu akka danda'an Wayne Rooney tilmaamee ture. Guyyoota lamaan kana immoo miira addaa keessa kan jiru taphataa duraanii Arsenaal Thierry Henry'dha. Henry'n guyyaa Everton Manchester City qabxii gachisiisee qabee gammachuu addaa keessa jira. Kaleessa yeroo Arsenaal waancaaf darbus yaada kenneen nuni gareen keenya osoo mo'amin waancaatiif dhaqqabne isin garuu waancaa kana milkeessuu qabdu jedhee isaaniif dhaamee jira. Bara 2005 bara 2006 yeroo Arsenaal xumura waancaa Shaampiyoons Liigiif dhaqqabe osoo tapha tokkoyyuu mo'amin ture. Kan baranaa wajjiniitii wal fakkaata. Yeroo sana isaan osoo mo'amin waancaaf dhaqqabaniiti waancaa dhaban. Henry'n nuni osoo mo'amin waancaaf dhaqqabnee dhabnee jira. Isin garuu milkeessitanii yeroo hundumaa yaadatamuu qabdu jechuun taphattoota Arsenaal ammaaf dhaameera. Har'a tapha guddaan tokko Muunik irratti gaggeeffama. Baayern Muunik PSGtiin keessummeessa. Torban darbe tapha ajaa'ibaa kan irratti mul'ate galchiin 9 kan irratti lakkaa'ame taphni PSG fi Baayern Muunik Paaris irratti gaggeeffame haalaan jajamee jira. Har'a kilaboonni lamaan iyyuu injifachuuf dhaadatanii jiru. Luis Enriqueen akka torban darbee ta'a jennee hin eegnu. Ittisa keenyas ni cimsina. Garuu immoo qixa ba'uuf osoo hin taane yookaan qabxii keenya eegsuuf osoo hin taane Muunik irratti deemnee injifachuudhaaf qophoofneerra jechuun yaada isaa kennee jira. Taphattoonni Baayern Muunik torban guutuu qophii jabaa taasisaa turan. Dirree isaanii deeggartoota isaanii fuulduratti PSGdhaan injifachuuf jechuudha. PSG'n shaampiyoonaa bara darbeeti. Baayern Muunik immoo bara kana ga'umsa ajaa'ibaa argisiisaa jira. Dursee waancaa Bundesliigaas injifachuun tapha kanaatiif qophii jabaa taasisaa tureera. Har'a PSG yookaan Baayern Muunik keessaa kan injifate gaafa caamsa 30 Arsenaal wajjiniin Budapest irratti waancaaf kan falmatan ta'a jechuudha. Deeggartoonni Arsenaal yaada keessan nu barreessaa. Akkasumas jaalattoonni kubbaa miilaa hundumtu Arsenaaliif Baayern Muunik immoo PSG'n osoo darbee wayyaafi jettu. Isa kamtu salphataa fi Arsenaaloo waancaa kana injifatee seenaa haaraa galmeessaa? Nuuf barreessaa.